Mootii falamaa Real Estate Broker State Oregon keessatti qabeenya horachuu barbaadum deebina keessan eeyyan yoo ta'eef namoonni jireenya keessan jijjiiruu barbaadan namoonni mana jireenyaatiif daldalaa bitachuu feetan namoonni faastar hoomii fi group home jalqabuufis yaaddan mootiin falamaa gammachuun isin simata muuxannoo waggoota 10 oliif JMA Properties keessatti qabnuun isin tajaajila isinumti bilbila lakkoofsi bilbila keenya 503-703-4095 imeeliin keenya mootiifalamaa@gmaproperties.com yoo ta'u websaayitiin keenya immoo mootiifalamaa.gmaproperties.com irratti nu argachuu ni dandeettu. Mootiifalamaa Real Estate Broker. Harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 kun qophii sona guyyaati. Qophii sona guyyaa keenya har'aa keessatti sagantaa gargaarsa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa jaardagaa jaarteetiif qindeeffamaa jiru irratti mari'achuudhaaf koree qindeessituu keessaa nama lama qabadhee dhiyaadhee jira. Aadde Eteenesh Taamiraatiif obbo Addunyaa Guubanaa sararratti argamu. Isin lamaanoo gara Oromiyaa 11 baga nagaan dhuftan. Galatoomaa. Mee Aadde Eteenesh isinirraa jalqabaatii gara sagantaa keenyaa tiyaatar kaanfannu yeroo ammaa kan uummanni Oromoodhaa dararaa guddaa keessa jira. Beela naannolee garagaraatti babal'ataa jiru dabalatee waraana biyya keessatti deemaa jiru adeemsamaa jiru dabalatee godinni Wallaggaa fi uummanni Oromoo Walloo immoo daran duguuggaatti jiru duguuggatu irratti raawwatamaa jira. Isin akka dhalattoota naannoo saniitti qabatamaan wanni lafarra jiru maali? Galatoomii Abdunaasir. Qabatamaan wanti naannoo keenyatti ta'aa jiru keessumattuu godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi godinoota Wallagga Bahaa kan naannoo Amaaraa wajjin waldaangeessanii aanaalee akka Jaardagaa Jaartee, aanaa Amuruu, aanaa Kiiramuu, aanaa Giddaa kana keessatti wanti ta'aa jiru qotee bultoonni keenya qabeenya isaanii irraatii buqqaafamanii mana isaanii keessaatii ari'amanii baay'een isaanis lubbuun isaanii darbee ijoollee dabalatee maanguddoota dabalatee harka milishoota naannoo Amaaraatiin ajjeefamaati kan isaan jiranii. Qabeenyi isaanii immoo mannis gubachaa jira, midhaan tuullaatti gubachaa jira, inni kaan haamamee bakka jirutti lafatti abiddatti qabsiisanii gubaa jiru, kaan immoo kan dhahamee manatti galees akkasuma guutummaa guutuutti barbadaa'ee jira. Uummanni keenya naannoo sana jiraachuu dadhabuu isaarraatii kan ka'e gandoota hedduu keessaatti buqqaanii magaala keessa bakka jiraatan dhabanii akka isaan rakkachaa jiran riippoortiin kan nu qaqqabaa jiru. Kun egaa qotee bultoota ganda akka Jaardagaa Jaartee Madubaarratti yoon xiyyeeffadhe gandoonni akka daandii, gandoonni akka haroo lagoo, haroo waatoo, haroo haboo, laga miicaa warri jedhamani kuni dhibbaa dhibbatti qotee bultoonni naannoo sana gadhiisanii ba'anii akka magaala keessa deemaa jiranidha kan nuti dhaga'aa jirru. Qotee bultoonni kun immoo gaafa qe'ee isaanii gadhiisanii ba'anii utuu hin karoorsin, utuu hin qophaa'in waanuma uffatanii jiran, waanuma yeroo sanatti harka isaaniitti qabatanii jiran waan fudhatanii ba'aniif yeroo ammaa kanatti wantoota basic human needs jedhaman kanneen akka uffataa, bakka jireenyaa fi nyaata dhabaniitu kan isaan gidiraa keessa jiran. Galatoomii Aadde Eteenesh obbo Addunyaa wanni irra dabalte yoo jiraateef uummanni Wallaggaa beela'een isaa dhaga'amee hin beeku yeroo ammaa kana immoo baqataa jiraachuu dirqiidhaan akka beela'u godhamaa jira. Wanni irra dabalte yoo jiraateef. Galatoomii Abdunaasir akkuma tuu jettee uummanni Oromoo naannoo godinoota Wallaggaa arfan keessa jiraatu uummata oomisha irraa hafaa oomishuudha. Uummata naannoo kaaniifuu irraa hafee qabeenya isaa oomisha isaa iddoo kaanitti erguudha. Qabeenya uumama bal'aa qaba. Lafti isaa qotamee hin quufamu hin dhumu. Lafa bal'aa qaba. Horii horsiisa. Uummata guddaadha. Uummata keessummaa hammatu, orma hammatu. Uummata saba kaanillee jaallatudha uummanni naannoo sana. Haa ta'u malee uummanni kun akkuma amma jedhame waggaa 4 as irratti karoorfamee uummata Wallaggaa irratti duulli cimaan adeemsifamaa jira. Karaa tokko waraanaan itti bobba'anii uummata kana cabsuudhaaf duula cimaatu adeemsifamaa jira. Karaa kaan immoo hojii adda addaa, hojii olola adda addaa irratti gaggeessuudhaan naannoo sana bittinsuudhaaf, jeequudhaaf hojiin adeemsifamaa jiru baay'eedha. Kanarraa kan ka'een amma iddoo qabatamaatti jeequmsi adeemsifamaa jiru erga dhiyoo as keessumaa godina Wallaggaa Bahaa fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee moggaa jiran gara naannoo Amaaraa wajjin waldaangeessan warra akka Limmuu fa'aa, Ebaantuu fa'aa dabalatee
Giddaa dabalatee Jaardagaa Jaartee Amuruu warri kun jeequmsa guddaa keessa jiru qeerraa buqqa'aniiru qabeenyi isaanii manca'eera uummanni ajjeefamaati jira jaarsoliin akkuma sagantaama godhatanii akka adeemsisaa diinonni Oromoo sagantaama godhatanii akka duula nurratti adeemsisaa jiran gurguddoota keenya ajjeesaa jiru abbootii gadaa ajjeesaa jiru manguddoota ajjeesaa jiru jaartolii horii isaanii tiksatanii horii sassaabachuuf bahan lafa isaan horii sassaabachuuf bahanitti itti bahanii milishoonni naannoo Amaaraarraa faannoo maqaa faannoo jedhamuun ijaaramanii gara naannoo sanaatti bobba'anii jiran uummata kana miidhaa guddaa geessisaa jiru kanaaf qabeenyaan dinagdeedhaan qofatu hin ta'in nageenyumaan security dhabee naannoon sun uummanni sun security dhabee baay'ee jeeqamaati jira haalli jiru baay'ee sodaachisaadha uummata sanaaf jeeqamee buqqa'ee iddoo adda addaatti bittinfamee qabeenya isaa karaatti harcaasee qe'ee isaa karaatti harcaasee ijoollee isaa karaatti harcaaseeti kan inni baqatee jiru kanaaf uummata kanaaf qaqqabuu qabna kan jedhuun kan gargaarsi waldaan gargaarsaa kun kan inni qindeeffame kan inni adeemsifamaa jiru. Haasaan muummichi ministeeraa gaafa duraanii haasaan sun aangootti dhufaniin gara naannoo Wallaggaa akka hin deemne maaliif yoo an garas deemeetiin achitti waa ta'e uummanni Wallaggaatiif Arsiin akka wallalan uummanni Wallaggaatiif Oromoonni kuuwwan akka wal dhaban hin fedhu yaada jedhu. Haasaan muummichi ministeeraa gaafa duraanii haasaan sun itti karoorsanii haala amma isaan qabatama amma isaan itti jiran kanaaf waan kaleessa karoorsan isinitti fakkaata Aadde Teenesh? Duruma kaasee godinni Wallagga Bahaaf Wallagga Lixaa akkuma Wallaggaatti ammas immoo erga addaan qoodamaniiti asittis yoo ta'e politically warra naannoo sanarra xiyyeeffannaan adda akka jiru beekamaadha. Yeroo baay'ee kan nuti irrattis qabsa'aa turre ijoollummaa keenyaatti kaasne kan keessatti dhalanne keessatti guddanne yoo jiraate godinni keenya yookaan naannoon keenya xiyyeeffannoon isaan irratti qaban gadi qabanii hacuucanii bushuu akka ta'e beekamaadha kun. Fakkeenya tokko yoo sii kenne bishaan fincaa'aa yookaan fincaa'aan humna ibsaa maddisiisu suni kiiloomeetira 20-30 kan inni magaala Jaarteeraati yookaan aanaa Jaardagaa Jaarteeraa kan inni fagaatee jiru. Waldaan keessatti jira aanaa keenya wajjiniin. Garuu dhaladhee ani ibsaa utuu biyya jiraadhu keessatti ibsaa utuu ijaaniin argini kanaan ani biyyaati ba'e. Hamma akka lakkoofsa Itoophiyaatti hamma bara 2000tti ibsaan hin galle naannoo sana. Garuu fincaa'aan naannoo keenya nu daangessa. Nu biraatiin lafa keenya irraatiin maddeeti naannoolee kan inni bu'aa buusaa jiru. Kun maal sitti agarsiisa? Hawaasa naannoo sana jiru akkamittiin gadi qabne akkamittiin kontroolii goone harka keenya keessa gashachuu dandeenya kan jedhu irratti barootaaf probably century kan irratti hojjetamedha. Ammas kan hojjetamaa jiru garuu amma wanti nutti agarsiisu immoo yoo jiraate irra hammaatee akka dhufedha. Isa dur politikaa dahoo godhatanii dhoksaatiin hojjechaa turan amma sodaa tokko malee ifatti ba'anii dhufanii uummata ajjeesu uummata qeerraatii buqqisu kana booda as jiraachuu hin dandeessu mirgi kan kee miti jedhanii ijuma jabaatanii waraannu sanatu waan haaraa ta'e malee wanti Wallaggaratti dhiibbaan ta'aa ture waan haaraa miti. Garuu wanti nama ajaa'ibu hammam irratti haasa'amaa turedha. Politikaa Oromoo keessatti yoo ta'e hawaasuma Oromoo keessatti yoo ta'e naannoon kun xiyyeeffannoo hammamii argachaa ture. Wareegama kaffalaa turreef ijoollee keenya dhumaa turaniif mana barumsaa deemanii kan ajjeefamaa turaniif hojiitti bobba'anii kan ajjeefamaa turan kaan immoo kan biyya ari'amaa turaniif xiyyeeffannoo barbaachisaa ta'e hin arganne naannoon kun malee wanti amma ta'aa jiru kan waggoota hedduu dura kan qindeeffamaa ijaaramaa kan ture amma garuu ijuma jabinaan kutatanii kan keessaatti as ba'an fakkaata. Oduun dhumiinsa uummata Oromoo Wallaggaa lallabamaa jiru osoo qotee bulaan ajjeefamu saamamu jiruuf jireenyi isaa manca'aa jiru ibiddaan gubataa jiru qaamni mootummaa rakkina kanaaf deebii laateen jiru rakkinni mootummaa uummata Oromoo Wallaggaa irraa qabu yookiin wajjin qabu maal isinitti fakkaata gaafii jalqabaa irratti illee dabalata yoo qabaatan itti fufaa. Uummanni godinoota Wallaggaa keessa jiraatu uummanni Oromoo uummata Oromoo sakaan irraa wanti adda isa godhu hin jiru yoo teessuma lafa isaa ta'e malee. Duulli kuni uummata Oromoo hunduma irratti kan inni gaggeeffamaa jiru. Yoo duuba deebinee waggoota 5 darban ilaalle godina Harargee Bahaarraa jalqabee uummanni daangaa Somaalee wajjin wal daangessu. Uummanni Oromoo
duulli akkamii akka isarratti gaggeeffame yaadannuudha. Naannoo sana uummanni akka buqqa'u akka rukutamu milishoota leenjisanii qindeessanii humnoota addaa leenjisanii qindeessanii ijaaranii uummata Oromoo hoomaa hin beekne hidhannoo hin qabne irratti bobbaasaniiti uummata sana diigaa turan. Kuni babal'atee naannoo Booranaatti naannoo Gujiitti akkasumas immoo eengadda arginu abbootii gadaa Karrayyuu irratti hojiin raawwatame. Giddu galeessaa immoo tashlabboota magaalaa ijaaranii uummata Oromoo naannoo Finfinnee jiraatu irratti bobbaasanii uummanni Oromoo iddoo kamittuu tasgabbii akka hin arganne nagaa akka hin arganne jeequmsa guddaa irratti gaggeessaa jiru. Kuni qaama inni Wallaggaa irratti adeemsifamaa jiru kuni uummanni Wallaggaa tarii mirga isaaf cichee dhaabbachuu isaarraa kan ka'e yoo ta'e malee wanti adda isa godhu hin jiru. Moggaarra ta'uusaa uummata naannoo Amaaraa wajjin wal daangessuu isaarraa kan ka'een kan isaan akkasitti irratti xiyyeeffatanii duula cimaa kana gaggeessaa jiran. Kanaafi gochaan achitti raawwatamaa jiru kuni uummata naannoo sanaa akkuma uummata Oromoo naannoo biraa jiru miidhuuf, cabsuuf, balleessuuf, buqqisuuf, cabsanii bituuf karoorfatanii irratti socho'aa jiranii qaamuma sanaatti naannoo sanatti adeemsifamaa jiru jechuun barbaada. Waa'ee misoomaa, waa'ee qabeenyaa yoo ilaalle naannoon suni sabboleettiin addee Teenesh haasofte irratti dabaluudhaafi naannoon sun akka qabeenyaatti yoo ta'e qabeenya bal'aa qaba. Elektiriksiitii argachuu dhabuunsaa waan tokkodha. Daandii illee baroota nuti baranne keessatti daandii konkolaataa dhabuurraa kan ka'e guyyaa 3-4 deemneeti iddoo bakka konkolaataan jiru an nuti geenyu mana barumsaa dhaquudhaaf fayyaadhaaf hospitaala hin qabu ture uummanni kun daandii hin qabu ture amma har'aattu daandii hin jiru bonaa ganna isa hojjetu miti seasonaaliidha daandii hin jiru naannoon sun gatamee irraanfatamee rimootii ta'ee isolated ta'ee gaafa immoo dhimma mataa isaaniif wattaaddaraaf yookaan armiidhaaf recruit gochuu barbaadan naannoo sanatti kan isaan fiigan gaafa qabeenya isaa saamuu barbaadan naannoo sanatti kan isaan fiigan garuu uummata sanaaf mirga misoomaa gaaffii mirga misoomaa inni qabuuf gaaf tokko deebii gahaa kennanii hin beekan mootummoonni dhufanii darban hundumtu amma ciraama isaayyuu sirumayyuu uummata sanarratti duulli adeemsifamaa jiru uummata naannoo Wallaggaa keessattuu immoo Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa irratti adeemsifamu humnoota naannoo Amaaraatii amma Gondoritti dhaqanii hidhatanii leenjifamanii bobbaafaman isaanitti fayyadamanii kan isaan uummata kana jeeqaa jiran. Uummanni kun gidiraa guddaa keessa jira. Kan nuti gochuu barbaannu uummata kana deebisnee dhaabuu, uummata kana iddoo isaatti deebisnee qe'ee isaatti deebisnee dhaabuudhaaf kan nuti socho'aa jirru. Gargaarsa sanaaf kan nuti gargaarsa uummata gaafachuuf yookaan immoo namoota gargaarsa nu gargaaruu danda'an gaafachuuf kan nuti as baanee jirru jechuudha. Galatooma Abbo Addunyaa mee Addee Teenesh yeroo ammaa kana akka maddiin qabatamaa irraa argaa jirrutti yookiin dhagahaa jirrutti qaamota garagaraattu godina Wallaggaa keessa jira woboo dabalateetiin jechuudha. Qaama mootummaa irraa hidhate akkasumas milishoota naannoo Amaaraa loltoonni Eertiraatis jiraachuutu himama. Akka isin qabatamaan hawaasa kanarraa hawaasa miidhameerraa qotee bultoota ajjeefamaa yookiin dugugamaa jiran irraa qabatamaan dhageettanitti qaama kamtu nu miidhe jedhanii dubbatan. Hawaasichi kan dubbatu namoota yeroo dura naannoo sana jiraachaa turan sanyiin isaanii Amaara kan ta'an specifically warra bara 1977 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beela ture sana hordofuudhaan naannoo Walloorraatti buqqaafamanii kan dhufanii godinaalee Wallaggaa iddoo garaagaraa keessa kan qubachiifamanii jiru uummata Walloo jennee kan waamnu jechuudha itti beekamtiidhaan. Warra kanatu hidhatee meeshaa mootummaan isaaniif kenneen hidhatanii dabalataanis immoo gargaarsa abbayya gamaa yookaan naannoo Amaaraarraatti argatan dabalatanii dhufaniiti kan isaanii dhiibbaa kana gaggeessaa jiranidha. Inni guddaan namooti waan kanarratti bobba'aa jiran baay'een isaanii namootuma achi jiraachaa turanidha. Waggaa 30 oliif nagaatiin achi jiraachaa qotachaa ijoollee isaanii barsiifachaa jireenya naga qabeessa kanneen gaggeessaa turanidha.
garuu muraasa isaaniitu akka finxaaleeyyiitti of walitti wal qabanii wal ijaaranii gargaarsa gama argataniin immoo dhufanii kan isaan qabeenya barbadeessaa jiranii. Sodaa tokko malee ifumatti ba'anii madubbachaa faannoo bakka buunadhanii fakkaraa darbee immoo Oromoo sababii mataatiif mana kee gubnadhanii itti dubbachaa kan isaan waan kana gaggeessaa jiranii. Waboon naannoo sana jira, hidhattoonni mootummaas naannoo sana jiru. Isaan jiraachuu dhiisuun isaanii wanta kanarratti dhiibbaa taasiseeru hin jiru. Mootummaan tarii loltoota bobbaasneera loltoonni achi jiru jedhee deebii kennuu danda'a. Garuu loltoonni achi jiraachuun isaanii namoota du'uu lubbuu isaanii oolchuu hin dandeenye yookaan immoo qabeenya yeroo gubatu deemanii ittisuu hin dandeenye yookaan immoo namoota wanta kanarratti bobba'anii jiran yeroo isaan sodaa tokko malee ba'anii akkas gochaa jiran fakkaran isaaniin qabanii seeratti dhiyeessuu hin dandeenye. Kanaafuu loltoonni mootummaa achi keessa jiru. Bu'aan isaan irratti argamaa jiru. Qotee bulaanis isaaniin abdatee qe'eesaatti deebi'an jiru yookaan immoo nagaa keenya nuu eegsisu jedhee isaanitti baqachaa jiru. Waboon achi keessa deddeebi'aa jira, waboota gochaa jira isa jedhuuf immoo ummatichi kan addatti bilbilaanis kan haasofsiisne kan isaan nutti dubbatanii namootuma walloo as turanii namootuma nuti qaamaan beeknutu hidhatee dhufee qabeenya keenya akkas gochaa jira, firoota keenya illee ajjeesaa jiraadha kan isaan nuun jedhan. Buqqaatota gaafa duraan achirraa naannoo Amaaraa irraa buqqaaniitiin uummanni Oromoo Wallaggaa gargaara jechuudha. Sirriidha. Waggaa 30 ol kan isaan naannoo sana jiraataniiru. Obbo Addunyaa mee wanni itti dabalta yoo jiraateef uummanni kun gama tokkoon gargaarsa qaama mootummaa irraa argateetiin hawaasa kana miidhutti jira moo maali rakkinni isaa isin Obbo Addunyaa? Jalqaba irratti uummanni amma walloodha jedhamu kuni ani xinnoo umuriidhaan addeeteen nan caala. Baranan ijoollee ture buqqaanii kan isaan dhufan bara 77 isaa durayyuu kan dhufan jiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1977 durayyuu kan dhufan jiru. Yeroo sana beelahanii rakkatanii hongeen isaan rukkutee kan isaan buqqaanii dhufan. Uummanni Oromoo yeroo kana argu ofitti simatee lafa isaaniif kennee lafa horii isaaniitti bobbaasanii lafa qotanii jiraachuu danda'anii mana itti ijaaree daboo bahee wal gurmeessee jara kan akka isaan settle godhan akka isaan established ta'an godhee qallabatti safaree midhaan isaa mana isaatiitti safaree jara kana dandamachiisee bara isaan baaseeti. Boodas immoo baroota keessatti uummanni walloo kuni uummata Oromoo naannoo sana jiraatu wajjiniin sirriimatti walii galanii nagaadhaan warra jiraataa turanidha. Waggaa 40 ol waggaa 35 ol naannoo sana kan isaan jiraataa turan. Erga dhiyoo as waggaa 20 as immoo bara muummichi ministeera Taamiraat Laayinii aangoorra ture naannoo Gojjamirraa uummanni baay'een gara Wallaggaa Bahaatti uummanni Gojjam Amaarri Gojjamirraa baay'een buqqa'ee kan inni naannoo sanatti dhufee qubatee ndaam yeroo tokko hojiidhaaf naannoo Giddaa Ayyaanaa deemne yeroo turretti namoonni Finfinneerraa nu wajjiniin deeman turan. Naannoon kun gabaa keessa dhaabanneetu ilaalluuti uummanni baay'een isaa warra har'a fooxaa labaash jedhaman kana jechuudha. Baay'een isaanii warra fooxaa kana uffatanii dhaabatanidha gabaa keessa kan jiran. Ijoolleen nu wajjiniin hojiidhaaf naannoo sana deemanii turanii maayinni kuni naannoon kuni naannoo Oromoo miti jedhanii nu gaafatan. Eeyyee naannoo Oromooti. Maalirree warri kuni Gojjamoonni maal hojjetu asii jedhanii nu gaafatan. Hin beeknu mee isaaniin gaafadhaa isaanirraa hubadhaa. Yeroo kana gurbaan tokko dhaqee isaan gaafate. Maal gochuu dhuftan biyya kanaa eessaa dhuftanii Gojjamirraa dhufnee jedhan. Gojjamirraa maaliif dhuftan jennaan lafa dhabnee lafti nutti dhiphate hongeen nu rukkute lafti biyya keessan hin jiru taanaan as lafti jiraa jennaan maal taatee jedhe. Maal taate lafti Oromoo qotamee dhuma jedhee tan inni deebise namni sun. Wanni kanaan isaan ka'anii naannoo isaaniirraa socho'anii gara naannoo Oromiyaatti kan isaan dhufan. Haa ta'u uummanni waliin jiraachuu danda'a, qubachuu danda'u garuu erga qubatanii ka'anii karoora asii Waashingtan DC irraa kaasee Awurooppaa irraa kaasee finxaaleeyyiin Amaaraa isaaniif qopheessanii asii gadi erganiin karaa waldaa kiristaanaa karaa dhaabbilee siyaasaa isaanii sagantaaaayidiyooloojii qopheessanii isaaniif
gadi erganiin wallaggi guutuun hankeenyadha jechuudhaan wallagga irratti ummata wallaggaa moggaa sanaa jalqabanii buqqisuudhaan naannoo sana irratti jeequmsa guddaa adeemsisuudhaan uummanni akka inni baqatu akka inni qeesaa gadhiisee lafa isaa gadhiisee qabeenya isaa gadhiisee baqatu akka inni nagaan hin jiraanne akka inni yaaddoo keessa akka inni jiraatu gochuudhaan irratti duulanii hojii akkasii adeemsisaa jiru. Kanaaf wanta naannoo sanatti har'uma jedhamee hojjetame tun ta'in irratti karoorfame barootaaf irratti karoorfame mootummaan kun immoo hojii karoorfame sana hojiirra oolchaa implement gochaa isaan gargaaraa meeshaadhaanis hidhachiisuudhaan qaamuma mootummaa amma jiruuti naannoo Amaaraarraa hidhatanii haa dhufanii iyyuu malee qaamni mootummaa Amaaraa qaama mootummaa federaalaati. Mootummaan Amaaraa uummata kana hidhachiisee gara Oromiyaatti yeroo bobbaasu inni qixxeessaa ta'ee mootummaan naannoo Oromiyaa garuu maaliif kana gootu jedhee dura hin dhaaban. Sirumayyuu uummanni kun yeroo inni rukutamu yeroo inni manni isaa gubatu yeroo lubbuun isaa badu mootummaan naannoo Oromiyaa abaaboo shaniin sinaa gargaaru baga kun isin irratti raawwate silumayyuu utuu nu wajjin hojjettaniitu ta'e nu wajjin dhaabbataniitu ta'e kun isin irra hin gahu jechuudhaan uummata miidhame irratti miidhaa gara biraa geessisaa jira. Warra hidhate irratti bobbaasuu irra darbee yeroo inni miidhamu immoo qaqqabuu fi dhiisanii uummanni kun akka inni abdii kutatu akka samiin irratti dukkanaa'u gochuudhaan uummata kana baay'ee jeeqaa fi gidirsaa kan jiru mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee mootummaa naannoo sana jiran hundumaa akka ta'e beekamuu qaba jechuu barbaade. Mee gara addina iteen shaadee buutii yeroo ammaa kana Oromiyaan mootummaa qabdi jechuudhaaf illee xiqqoo ni ulfaata. Osoo manni Oromoodhaaf beelahu mootummaa naannoo qonni jiru qofa dhaqeetiin suuraa ka'aa deebi'u osoo manni Wallootiif Wallaggaa dhumatu mootummaa hanga ammaatitti dhaqee hin laalle Oromiyaan mootummaa qabdi jechuudhaaf xiqqoo nu rakkisa. Mootummaan Itoophiyaa dhiheenya kana bajeta baasee jira bajeta biyyoolessaa jechuudha. Bajeta kana keessa parsantiin 74 gara birri yookiin qarshiin biliyoona 90 ta'u humna waraana biyyattiitiif oola jedhameetiin dubbatamee jira. Yoo mootummaan bajeta maallaqa hangana gahu biyyaan diiguudhaaf yookiin raayyaadhaaf kan oolchu taate ummata kana deebisanii ijaaruudhaaf ni danda'ama moo yoo mootummaan bajeta maallaqaa kana kan kanaaf oolchu taate ummata qabeenyiif lubbuun irraa barbadaa'e burkutaa'ee jiru kana deebisanii ijaaruun ni ulfaata. Maaltu fala jettanii yaaddu isin addeetiin ishee? Waa'ee isa mootummaan baajeta keessaatti parsantii 74 humna ittisa biyyaaf qopheeffachaa jiru inni waanuma ajaa'ibaati yaadumaaf kan namatti ulfaatu jechuudha. Eenyu waraanuuf kan baajeta parsantii 74 kan ramadamee qophaa'u. Biyyoota aanaa sana daangessan hundumaatu waraana irratti banaa jira Itoophiyaa irratti. Wanti nuti dhageenya hin jiru. Sudaan faana nagaama jiru fakkaata. Somaaliyaa faana nagaama jiru fakkaata. Eertiraa faana baay'ee michuudha iyyuu. Maaliif parsantiin hammi kun waraanaaf kan qophaa'e? Eenyuun waraanuuf kan qophaa'aa jiru mootummaan Itoophiyaa? Saba isaa waraanuuf jecha mootummaan lola akka kanatti qindeeffatee ka'u kufaatii isaaf haala kam mijeeffachaa jiru fakkaata. Eenyumtiyyuu saba isaa irratti waraana banee mootummaan kamiyyuu saba isaa irratti waraana banee saba isaa utuu waraanu achiif achitti jeequmsa utuu kaasu aangoorra jiraate milkaa'uu hin danda'u. Uummanni kun dirqamni mootummaa inni jalqabaa the first thing tokko irratti kan inni haa jedhee jalqabuu kan irra jiraatu mootummaan nageenya sabootaa fi sablammoota bulchiinsa isaa keessa jiranii eegsisuudha. Isa irratti kufee jira mootummaan kun. Sama bira darbanii immoo mootummaadhaan immoo of waamaa jiru. Erga mootummaa jedhee of waamaa jira ta'eetii hojii isaa isa jalqabaa kan ta'e nageenya uummata istaabilishii gochuun barbaachisaadha. Baajetichi amma ba'aa jiru kun kan difeensiif ba'aa jiru kun nageenya uummata hundeessuuf miti kan ba'aa jiru. Daraniyyuu siif qophaa'an jira, si waraanuuf qophaa'an jira, of eeggadhu yookaan immoo fala biraa barbaadadhu waan jechaa jiru fakkaata. Akka kanaatti immoo uummata miliyoona 110 ta'u sanaa olitti kan lakkaa'amu uummata Itoophiyaa akka kanatti humnaan dirqisiisanii bushuun waama hin yaadamnedha. Yeroo gabaabaaf waan milkaa'e fakkaachuu danda'a. Garuu mootummaan kamiyyuu uummata isaa irratti waraana bari uummata isaa ajjeesaa uummata isaa dirqisiisa kan milkaa'eeru hin jiru. Sooviyeet Raashiyaan fakkeenya gaarii nuuf haa ta'u.
Mootummaan dargii Itoophiyaa keessa tures immoo fakkeenya gaariidha. Utuu humna waraanaaf ta'e beekumsa waraanaaf ta'e meeshaa waraanaaf ta'e isaan yoo aangoo irraatiin kufanii ture. Baay'ee prioritiin isaanii waan jalaatii walitti mammakamee karaa irratti kaateeru akka ta'e kanatu ragaa nutti agarsiisa jechuudha. Uummata kana akkamittiin deebisnee ijaarraa deebisnee qe'ee isaaniitti galchina isa jedhu immoo inni jalqabaa dhuguma mootummaa biyya keessa jira taanaan namoota dhimma kanarratti bobba'anii jirani namoota qindeessaa jiran biyya keessaas ta'e biyya alaatti wanti namarratti kakaasanii namoota ajjeesuuf namoota qe'ee isaanii irratti diiguuf warra hojjechaa jiran kanarratti mootummaan tarkaanfii fudhachuutu irra jiraata. Qotee bultoota keenya beenaa deebi'aatii galaachitti sin ijaarra jechuu dura isa mana isaanii gubee seeratti nuuf dhiyeessa. Isa dhaqee nama ajjeese sana seeratti nuuf dhiyeessa. Uummanni naannoo sana jiraatu uummanni Amaaraas ta'e uummanni Walloo hundumtuu gadi ba'ee dhimma kanarratti hin bobbaane. Namoota muraasadha kan waan kana qindeessaa jirani. Namoota harkaan kana dhame adda baafamuu danda'anidha. Qotee bultoonni keenyas immoo beeku eenyu akka ta'e. Kanaafuu jarreen sun amma seeratti dhiyaatanitti akka mootummaa federaalaattis ta'e akka mootummaa Oromiyaatti namoonni kun amma seeratti dhiyaatanitti warri kana keessatti qooda fudhatan immoo qaamolee mootummaallee ta'anii naannoo Amaaraa keessaas haa ta'u naannoo Oromiyaa keessaas haa ta'u namoonni dhuunfaatiin kana keessatti intirestii fudhatanii jiraatan yoo jiraatan political organizationii kanarratti contributionii gochaa jirus yoo jiraate isaan kun seeratti nu dhiyaachuutu irra jiraata. Qotee bultoota kana deebisanii ijaaruun immoo akkamitti danda'ama utuu qarshiin achi deemaa jiru gaaffii gaariidha. Qotee bulaan Wallaggaa gaaf tokko beela'ee hin beeku. Gaaf tokko gargaarsa eenyurraa fudhatee hin beeku. Gibira Wallaggaa irraati galuun kan mootummaan Oromiyaa harki caalansa kan inni socho'u. Qotee bultoota keenya harkaati kan galu gibira sanaan jechuudha. Horii isaan horsiisan midhaa isaan qotan ofii isaanii irraati hafee nama kaaniif ga'a. Ijoollee isaanii rakkoo tokko malee barsiifatani. Wallaggi akkuma guutummaa Itoophiyaatti ilaalte kan ijoollee isaanii barsiifatan keessa it's one of the top warra tokko fara jiran keessaa tokkodha. Kuni qotee bulaan isaaf mijate isatti tolee miti kan ijoollee isaa mana barumsaatti ergaa ture. Ijoollee mana barumsaatti erganii ofii isaanii guyyaa guutuu rooba keessa oolu. Dubartoonni keenya mucaa dahanii guyyaa 2 guyyaa 3 keessatti mucaa reefu dhalatte fuudhanii bo'ii keessa ciibsanii biyyoo keessa ciibsaniiti kan isaan xaafii meesaa kan sadarkaa kanarra ga'an. Ijoollee isaanis kan barsiifatan. Kanaafuu akkamittiin deebistee ijaarta qabeenya barbadaa'e kan wanta isaan umurii isaanii guutuu hojjetanii manni akka jirutti hin gubate midhaan lafatti faca'ee jiru inni margee dhahamuuf qophaa'aa jiru achitti gubate qotee bulaan kana booddee sanyii maal facaafateeti kan inni deebi'ee ofumaa yoo of ijaaruu danda'u otuma deebi'ee galayyuu. Kanaafuu beela baranaa utuu hin taane beela waggoota dheeraadhaaf gara fuulduraatti waggoota dheeraadhaaf kan qotee bulaa kanarratti kan isaan fe'anii jiran. Qotee bulaa kan deebisanii ijaaruu waan salphaa miti. Deebisanii iddoo isaan turanitti deebisuun it's nearly impossible. Maaliif waggaa umurii isaanii guutuu itti kennan kan isaan qabeenya kana ijaarratanii turan. Kanaafuu mootummaan Itoophiyaa priority isaa sirreeffate isa waraanaaf qophaa'u kana achi kaawwate uummata beela'e kanatti galagaluutu irra jiraata. Waan nama ajaa'ibu immoo kan beela'aa jiru Wallagga warra kaleessa finxaaleeyyii dhufanii qabeenya isaanii gugguban duwwaa miti. Itoophiyaa guutuu beela'aa jira. Bunni kiiloon tokko meeqaan gurgurama Itoophiyaa keessaati? Ruuziin kiiloon tokko meeqa? Ashaboon meeqaan gurgurama? Boqqolloo madaabaraan tokko meeqa? Umurii koo kanatti ani qubee jenereeshinii ta'e umurii koo kanatti boqqolloo madaabaraa tokko kiiloo 50 birrii 8 gaafa gurguramu ija kootiin argeerani Wallagga keessatti. Har'a boqqolloon kiiloon 100 meeqaan gurgurama? Biyyittiin kallattii isheen irra deemaa jirtu nutti agarsiisaa jira jechuudha. Dur yeroo TPLF'n aangoorra ture kuni bade jechaa turre. Amma isa faana kompeerii gootee gaafa ilaaltu biyyittiin baay'ee akka isheen kufaa jirtu kallattiin taane irra akka isheen deemaa jirtu nutti agarsiisa. Isa kana immoo kan gochaa jiru namootuma dhuunfaa dhiigoo isaanii buustii gochuuf yookaan immoo eenyummaa isaanii agarsiifachuuf yookaan immoo eenyummaa saba isaanii hundarra ol caalsisanii agarsiifachuuf warra tattaafataniitu biyyatti balleessaa jira. Kanaafuu mootummaan ani nama gochuun irra jiraatu kan dursuu qabu isa kamidha. Namoota nageenya isaanii istaabilishii gochuu achi booddee immoo wanta food security wanti namni nyaachuu argachuun isarra jiraata. Kanaaf baajeta isaanis wanta osoo hundumaa karaa irraatiin sirreeffachuutu irra jiraata jechuudha. Galatoomii obbo Addunyaamee yaada addeeteen ishirratti dabalataan duratti yeroo ammaa kana akka marsaalee hawaasummaa irratti argaa jirrutti suuraalee yookiin reeffa hawaasa Oromoo duguugaman magaala keessatti ajjeefaman warrummaan ajjeese deebiseetiin yeroo goofandimii ittiin banateetiin maallaqa ittiin guuratus mul'ataa jira. Rakkinni qotee bulaan Oromoo keessa jirus miidhama isaan irra gahes namoonni biraa fudhataniitiin kallattiin ala itti fayyadamus danda'anii yaada jedhu osoo kaaftanii maal isiniif fakkaata?
Oromoon karaa baay'eedhaan inni miidhamu. Ajjeefamee ka'ee irratti bobba'anii irratti wal ijaaranii isa ajjeesanii ka'anii gaafa lubbuudhaan jiru isa balaaleffachuu irra darbanii isa ergaraa isa reebaa torchar isa gochaa turanii gaafa inni du'e garuu isa jajuun reeffa isaa qabatanii ittiin kadhachuun allamadhaan inni miidhamaa jiru. Jiraatti nagaasa dhowwu erga isa ajjeesanii ka'anii maqaa Oromoo isa du'e sanaan ufuma isaanii tarkaanfii irratti fudhatanii ajjeesan sanaan maqaa isaatiin gargaarsa adda addaa sassaabbattu wanni siyaasa isaaniis ittiin wal tumsu jechuudha. Jechuun siyaasa isaanii ittiin tolfachuudhaaf baay'ee tattaafatu. Ilaa abaluutu ajjeese, ilaa gruppii kana, ilaa garee sanatu akkas godhee jedhanii maqaa balleessuudhaan deebisanii isuma du'e sana itti fayyadamanii kuni hammam mootummaan yookaan gareen amma aangoorra jiru kuni hammam hamaa akka ta'e, hammam garaa laafina akka hin qabne uummata sanaaf, hammam dabaan akka inni deemu kan inni agarsiisu. Han ta'u ta'ee wanti ta'uu danda'u maa'inni uummata Oromoo fi genuinely karaa qajeelaadhaan karaa qulqulluudhaan uummata Oromoo gargaaruudhaaf isa buqqa'ee kana deebisanii ijaaruudhaaf isa beela'e kana gargaaruudhaaf nyaata ittiin geessisuudhaaf dhugaatii uffata ittiin geessisuudhaaf qaamoleen dhaloonni Oromoo bakka bakkatti socho'aa jiru. Qaamolee socho'aa jiran kana keessaa warri biyyatti socho'an akkuma jiranitti ta'anii biyya diidaati immoo akka aanaa jaardagaa jaarteetti gareen nuti bakka buunee amma asirratti argamnee jirru uummata naannoo sanaa jeequmsa kanaan buqqa'ee rakkoo guddaarra kufee jiruuf socho'aati jirra. Wanti uummatatti dhiyeessinu uummanni kun amma furmaata nu gaafattee turte maaltu furmaata ta'a kan jedhu yoon utuun hin irraanfatiin qabxii sana kaasuu barbaade. Wanti furmaata ta'uu danda'u obboleettiin koo Adeteenesh dubbatteetti. Isa isheen dubbatte malees uummanni naannoo sanaa jalqaba irratti nagaa naannoo sanaa tasgabbeessuu dhugoomsuudha. Uummanni sun nagaan isaa mirkanaa'uu qaba. Amma haala amma jiru kanaan warri jeequmsa akkasii irratti raawwatan adamsamanii qabamanii seeratti dhiyaachuu qabu. Uummanni mootummaan naannoo Oromiyaa akkasumas kan federaalaa uummanni sun eegumsa malee akka hin hafne gochuutu sirra jira. Mootummaan naannoo yookaan mootummaan uummata sana eeguu yoo baate maaltu ta'uu danda'a? Man jedhu immoo akka filannootti ka'uu danda'a. Egaa uummanni kun mootummaarraa eegumsa argadhaa nagaan kun eegama jedhee utuu eegu immoo bineensa isa nyaachuuf dhufu. Bineensa isa balleessuuf dhufu callisee taa'ee nyaatamuu qaba han jedhu mooraaliin ittiin dubbannu tokkollee hin jiru. Uummanni kun waan qabuun qe'ee isaa eeggachuu qaba, of eeguu qaba, wal eeguu qaba. Eegumsi kun yoo xinnaatee odeeffannoo walii dabarsuu qaba. Nama shakkisiisaa, humna shakkisiisaa naannoo sana qe'ee isaarra deddeebi'u, karaarra darbu hundumaa waliif dabarsuu, odeeffannoo waliif dabarsuu, of eeggadhaa wal jechuu. Akka kanaan dura utuu horii eeguu, utuu maasii isaa keessaa qonnaa isaa gaggeessuu, utuu yaa'ii taa'ee jiru bakka nagaadhaan yaa'ii gaggeessaa jirutti itti yaa'anii utuu waa tokkollee qophii hin qabaatin jechuudha. Itti yaa'anii isa ajjeesuu hin qabani kanaa booda. Uummanni kun bakka dhaqu hundumatti ija tokkoon hojii isaa hojjechaa, ija tokkoon immoo naannoo isaa eeggachaa jiraachuutu sarra jira. Kun yoo hin taane uummanni Oromoo naannoo sana qofa miti idduma hundumaatii uummanni Oromoo duguuggaan sanyii irratti karoorfamee adeemsifamaa jiru itti fufee uummanni Oromoo dachii sanarraa akka badudha taasifama. Kanaaf uummanni keenyaan gochuu qabu jalqaba nageenya isaa eegu. Mootummaan yoo isaan gargaare mootummaan dhufee nageenya keessan nan eegsisa yoo jedhe gaariidha. Kun dirqama isaati, dirqama mootummaati akkuma amma ka'aa ture. Garuu immoo mootummaan iddoon qaqqabnee fi sanatti immoo uummanni maal gochuu qaba? Isa jedhu yoo ilaallu humna akkasii dhufee na gargaaruu qaba, mootummaan na gargaaruu qaba jedhee harka isaa maratee taa'ee eeguun isarra hin jiru.
of gargaaruu qaba waan qabuun yoo sareen yeroo si ciniintu waan ittiin ofirraa ittistullee yoo dhabde ciniinte ofirraa deebisuu qabda bara. Saree masasii ciniine sana deebistee ciniinte saree sana ofirraa deebisuu hin dandeessa. Kuni namoota nagaadhaan jiraatan namoota gurguddoo akka saree itti bobbahanii ta'an isaan uummata ajjeesaa jiranii kanaafi isa kana uummanni karaa kana of eeguu qaba isa jedhu cimsuu barbaadeen mataasaa naannoosaa qe'eesaa eeggachuu qaba waan qabu hundumaan uummanni of eeggachuu qaba mootummaan yoo gaariidha gargaaruu baannaan garuu callisee of ilaaluu hin qabu qe'eesaas gadhiisee buqqa'ee baqachuu hin qabu lafasaarra dhaabatee falmachuu qaba mirgasaaf falmachuu qaba warra baqachiisuu qabu warra humna hin qabne jaartota ijoollee dubartoota baqachiisuu danda'a garuu inni humna qabu dargaggeessi dhiirri isa kana ofirraa ittisuun isarraa eegama kana achi uummanni Oromoo moggaarraa jalqabee akkasitti buqqifamee ari'atamee lafasaarraa buqqa'uunsa waan hin hafne ijaa ta'eef kun immoo achitti jalqabe kaleessa inni Harargeetti jalqabe har'a Wallagga ga'eera boru eessa ga'ee akka inni dhaabatu hin beeku siigalee babal'achaa deema inni moggaa ture amma giddu galeessa ta'aa deemaa inni giddu galeessa ture amma moggaa ta'aati jira. Kanaafi uummanni Oromoo bakka hundumaarraa saba buqqaa jiru saba jeeqamaa jiru kana hundumaa gargaaruu qaba inni jedhu akkuma jirutti ta'ee inni naannoo isaatti jeequmsi irratti adeemsifamaa jiru garuu ofiisaa of gargaaruu qaba kan jedhu qaba. Uummanni Oromoodhaa kun hongee wajjin ka gargaarulleen warra beela'an gargaarutti jira warra miidhamanis gargaarutti jira. Oggu tokko yoo uummanni Wallaggaa Oromoonni Wallaggaa miidhaman naannoon biraa rafuu yookiin callisutu mul'ata. Yeroo naannoon tokko beela'u immoo naannoon biraa gargaarsa dhabuu yookiin haala barbaadamuun socho'uu dhabuutu mul'ata. Kana keessaa bahuudhaaf uummanni Oromoodhaa maal godhuu qaba? Yeroo uummanni Oromoo Wallaggaa miidhamu uummanni Oromoo Walloo miidhamu maaltu ta'uu qaba? Haala kamiin uummanni Oromoo guutuun birmannaa kanarratti hirmaatu qabetta adde Teenesh? Gaaffii baay'ee gaariidha kanatti kaastee nurillee akkasuma kan nu mudachaa ture yeroo namoota tokko deemnee qunnamnee haasofsiisnu maal Wallagga duwwaadha kan beelaa jiru yookaan Wallagga duwwaadha kan rakkina keessa jiru jedhanii namoonni baay'een gaaffii kaasu. Dhugaaf kan beelaa jiru Wallagga duwwaa miti. Kan buqqa'aa jirus immoo Wallagga duwwaa miti. Akkuma sila dubbatamee Walloo keessaallee akkasitti kan isaan buqqa'aa jiranii. Gaaffiin inni guddaan Walloo fi Wallaggi maali kan isaan walitti qabanii? What do they have in common? Isa jedhu jechuudha. Lamaan isaanii waan isaan walitti qabanii daangaa Amaaraa daangessuu isaaniiti. So balbala ta'anii jechuudha warra fixaaleeyyii kanaaf akka garaa isaanii dhufanii seenanii waan barbaadanii gochuuf balbala banaa ta'aniifi. Wallootiin gaafa rukkutanii mo'anii darbanii achi gaafa gadi gara saawuzitti yookaan immoo gara kibbaatti gaafa deemaa dhufan Walloo bira dabaran kan isaan qabatanii Shawaa Kaabaati. Shawaa Kaabaa fixnaan immoo achi booda eessa deemu? Finfinnee qaxxaamuranii akkasuma babal'achaa deemu jechuudha. Gara Shawaa Bahaattis akkasuma Shawaa Kibba Lixaattis. Karaa Wallaggaa immoo ni jalqabe. Ana amuruu amma dhibbatti kontirool gooniif jechuu dandeessa. Kan hafee jiru yoo jiraate magaala Hagamsaa fi magaala Amuruu. Isaan iyyuu immoo teessoo bulchiinsa aanaa waan ta'aniif xinnoma kabaja warra paartii isaaniitti agarsiisuuf yoo ta'e malee wanti isaan daangessu hin jiru. Amuruunis anytime dhufanii fudhachuu ni danda'u. Jaartes yoo ta'e akkasuma gandoota warra karaa kaabaa jiranii Amaaraa wajjin warra wal daangessan dhufanii magaalitti qarqara ga'aniiru. Ammas immoo cabsinee deemnee magaalitti seenuudhaan akkuma sitti eenyuyyuu kan isaan ittisu hin jiru. Tolanii dhiisan malee. Kuni maal nutti agarsiisa? Gaafa jaartee fixanii darbanii dhufanii shaambuun galu shaambuu dabaraan immoo shaambuutti aanee magaalli jiru eenyudha? Baakkoodha. Baakkootti darbee magaalli jiru eenyudha? Magaalli guddaan Amboodha. Naqqamteenis akkasuma naqqamtee darbanii dhufnaan Baddalleedha. Baddalleerraa Jimmaadha yookaan immoo gara Kibbaatti yoo deemuu barbaadan uummattuutu jira. So otuma nuti teenye wal ilaallu otuma nuti teenye kan Wallaggaa miti rakkinni Wallagga duwwaa beelaa jira otuma nuti jennu seenaa jiru isaan babal'ifachaa jiru. Kan tokko taasisu gaisa kana uummanni Oromoo har'a gaafa achiitii Wallaggi rukutamu callisnee teenye ilaalla taanaani otuma nuti hin beekin dhufee mataa keenya irra galee yookaan immoo Oromiyaa guutuu isheeyyuu harka keessa gashatanii isa jedhutti nu geessu jira. Garuu kanan irratti xiyyeeffachuu barbaadu
ilaalchi keenyi maalidha isa jedhudha. Perspektiiviin nuti qabnu maalidha waan akka kanarratti. Akka sabaatti obboleessi koo inni tokko asiitii gaafa miidhamaa jiru anatti asii maaltu natti dhaga'amaa jira. Yoo nani na gargaarsiin jedhe inni dursee sammuu keetti dhufu maalidha? Ani namatu beela'ee si jechaan jira. Okay? Nama beela'ee forget Wallaggaa or Shawaa. Irraan fadhisu Wallaggaa ta'uu eessa yoo ta'u Oromoo tokko beela'ee jedhe sitti maan jira. Kan dursee sammuu keetti sitti dhufu maalidha? Oh, waan hin qabu nan gargaara jettamoo Oromiyaa keessaa eessadha jetteeti gaaffii jalqabda. Isa kanarratti kan nuti ilaalcha keenya irratti hojjechuun kan nurra jiraatu. Individual jechuudha dhuunfaa keenyatti. Akka waloo keenyattis yoo ta'e obboleessi iddoo tokkotti har'a beela'aa jira taanaan ani immoo saantima 50 kiisii kootii qaba taanaan saantimitti 50 kennee booddee ta'uu qaba gaaffiin ani gaafadhu. Malee saantimitti 50 utuu hin kenniin dura beelli kun eessatti uumame jedhee gaaffiin gaafadha taanaan siluma ilaalchi koo iddoo gaarii hin jiru jechuudha. Isuma kaaniif iyyuu waa'ee Oromoo waa'ee Wallaggaa waa'ee isa kaaniyyuu dhiisti akkuma namaatti iyyuu namni tokko beela'eera jedhee gaafa namni natti himu namicha sana nyaachisuu ta'uu qaba kan dursee sammuu kootti dhufu. Malee namichi kun eessa jedhee gaaffii gaafachuun irra hin jiraatu. So we have to have some humanity isa jedhu sana fuuldura kaawwachuutu nurra jira. Namni sammuma nama ta'eef duwwaa hamman danda'e gargaaruun irra jira jenneetu amannee kanas immoo piraaktisii gochuutu nurra jira jechuudha. Garuu uummanni Oromoos immoo baay'ee rakkateera. Baay'ees immoo gaafanneerra qarshii fidaa jenna. Warra keessumaa warra biyya alaa jiranii fi kanatu immoo kana ta'e qarshii fidaa, kana immoo kana ta'e qarshii fidaa, kana immoo kana ta'e waan hundumaa qarshii gaafanna. Uummannis nu nuffeera dhugaa qaba. Garuu kan nuti yaadachuu qabnu nuti carraa kan argannee bakka kana jiraannee waa tokko bu'aa buusuu dandeenya saba achi jiru sanaaf. Kan akka walii galaatti ijaarsi kun kan ijaarame dhalattoota naannoo Jaarragaa Jaartee yookaan dhalattoota naannoo Horroo Guduruu Wallaggaatiin ta'uunsaa dhimmi kun nu warra kan caalaa nu dhiba jennee otoo hin taane nutu itti dhiyaatee jira. Odeeffannoo gahaa nutu argachaa jira. Maatiin keenya achi jiru, hiriyoonni keenya achi jiru. Kanaaf nuti itti dhiyeenya jaa qabnuufi nuti akka dura bu'umsaatti walitti haa qabnu. Garuu saba kana gargaaruun dirqama hundumaati. Saba Walloos gargaaruun dirqama hundumaati. Kan Harargeetti beela'aa jirus, Booranattis hongeetiin horii isaanii dhumanii kan beela'aa jirani gargaaruun dirqama hunduma keenyaati. So ilaalcha keenya ilaalcha tokkuma ilaalcha waloo gar tokkotti fidannee nama keenya tokkotti rakkachaa jira waan ta'eef eessa yoo haa ta'u eessa haa ta'u ani waanan danda'uun gumaachuutu narra jiraata. Amma namooti baay'een kan bilbilaan naquunnamanii feesbuukii keessaan naquunnamanii ani kana gochuu hin danda'a kanas si gargaaruu danda'a kan jedhan namoonni hedduun jiru. Dirqama namoota naannoo sana kan hin taane jechuudha. Baay'eenis hojjechaa jiru siin jechuu barbaadeen. Garuu muraasni keenya jirra ammayyuu ilaalcha booda tafaa sana naannootiin qoodaa sana irratti kan xiyyeeffanne maaliif akkas ta'a maaliif maqaan naannoo tokkoo ka'a. Maqaan naannoo tokkoo ka'e jechuun Oromiyaa addaan kutuu jechuu miti. Garuu rakkinichi bakka murteessine xiyyeeffannoo iddoo muraasatti kennine wantichi akka dhuunfaatiin akka gargaarsa barbaachisaa akka argachuu irratti hundoofneeti malee. Galatoomii addee Teenishmee obbo Addunyaa walumaa galatti sagantaa keenya golabuudhaaf deemnaati. Gargaarsi isin godhaa jirtan kun gargaarsa karaa kamiin uummanni Oromoodhaa isin bira dhaabbachuu danda'a? Wanni hojjetamaa jiru maalidha? Gara waldaalee gurguddaan fakkeenyaaf dhuunfaa yookiin garee muraasaan osoo hin taane akka waldaa Maccaa fi Tuulamaatti, akka waldaa Sikkoo Mandootti, akka waldaa Afran Qallootti uummata Oromoo guutuu gargaaruudhaaf yookiin iddoo isin amma yaadaa jirtan kana gargaaruudhaaf wanni hojjetamaa jiru maaltu jira? Galatoomii Naasir. Egaa wanti ta'e maalinni yeroo jeequmsi kun uumamu directly affect jaanu godheef maatiin keenya jaachi jiraniif firoottan keenya jaachi jiraniif warri wajjin guddanne warri wajjin jiraanne namoonni baay'een jaachi jiraatanii fi hatattamaan maal goona inni jedhu gara sammuu keenyaa jaa dhufee fi wal gurmeessuutti kaa'an. Yeroo wal gurmeessinu egaa akka aanaatti walaa gurmeessinu jennee akka aanaa Jaarragaa Jaarteetti daasporaa yookaan biyya Ameerikaa keessa kan jiraannu walitti dhufnee gargaarsa walitti finnee uummata keenyaaf hamma danda'ame waan qabnurraa haa kenninu kan jedhuuni kan gurmuun kun gurmaa'ee jechuudha. Darbee isa ofii keenya kenninurra darbine immoo humnoota jechuun dhaabbilee yookaan waldaalee warra ammatti maqaa dhooftee gurguddoo ta'an isaan wajjiniinis akkaataa kamiin hojjechuu dandeenya isa jedhus hojjechuu akka dandeenyuuf
qaamni walitti dhufee ijaarame tokko jiraachuu qabuuf kanaaf kan nuti walitti dhufnee ijaaramne jechuudha. Kanaaf karaa lama nuti hojjetaa jirru karaa tokko ofii keenya isa qabnu ammaaf ummata buqqa'ee jiru ammaaf ummata qeesarraa jeeqamee jiru beela'ee jiru daara dhabee bakka jireenyaa dhabee jiru isaaf haa qaqqabnu waan qabnurraa dafnee haa kenninu ummata sana idduma inni jirutti jechuudha. Iddoonni baqatee jirutti ilaasinii jirra at least maatii keenyadha nu barsiiseera nu guddiseera ummanni kun dunuunfannee taa'uu hin dandeenyu utuu danda'ame qaamaan dhaqnee bira dhaabachuu qabna kun immoo hin danda'amu namni hundumtuu immoo deemuu hin danda'u bakka jirrurraa kaanee garuu waan qabnuun ummata kana wajjiniin dhaabbachuuf socho'aa jirra. Kanaaf akka dhaloota jaardagaa jaartiitti bakka jirtan hundumaa addunyaa guutuurraa jechuudha. Dhaloonni naannoo sanaa jaardagaa jaartee qofa miti amuruu akkasumas giddaa kiiramuu hundi keessan warri naannoon sun affeektedii ta'ee dhaloonni addunyaa guutuurra jirtanii biyya Arabaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa keessa, Eeshiyaa keessa akkasumas Ameerikaa keessa kan jirtan waamicha kana dhageessanii birmannaa akka gootan waamicha isinii dhiyeessina. Darbe immoo ummata Oromoo bal'aafis waamicha kana dhiyeessina. Obboleettiin komma jette irratti ummanni Oromoo Walloo fi Wallaggaa rukkutamaa yeroo deemu booruu naannoon sun buqqa'ee naannoo gara biraa jala galee yookaan saba gara biraa jala galee inni itti aanu Shawaadha, inni itti aanu Jimmaadha, inni itti aanu Oromiyaa guutuu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafi wanti amma adeemsifamaa jiru duulli amma Oromoo balleessuuf buqqisuuf adeemsifamaa jiru kuni bakka amma adeemsifamaa jiru kanarratti dhaabbachuu qaba. Kana gochuudhaaf immoo ummata naannoo sana jiru ummata Walloo, ummata Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa warra daangaa naannoo Amaaraarra jirani waan qabnu hundumaan gargaaruu akka dandeenyu duulli amma nurratti adeemsifamaa jiru kuni akka Oromootti nurratti dhufe malee ummata qe'ee tokko yookaan ummata aanaa tokko ummata godina tokko irratti xiyyeeffatamee miti nurratti adeemsifamaa jiru. Kanaaf duulli kun iddoo amma ittiin encroach nu gochaa jiran amma ittiin nutti seenaa jiran sana irratti akka dhaabachuu danda'u ummata sana wajjiniin dhaabannee ummata sana gargaaruu qabna akka Oromootti jechuudha. Oromoon hundumtuu waamicha kana kan dhageessanii tumsa akka nuu gootanii waamicha keenya ulfina guddaadhaan dhiyeessaa jiru. Galatooma obbo Addunyaa mee addeeteen dhaamsa xumuraa yoo qabaattaniif akkasumas karaa kamiin uummanni Oromoodhaas isin gargaaruu danda'a goofandimiin banamee jiramoo waan jedhu bilbilas yookiin odeeffannoo guutuu karaa ittiin hawaasni isin qunnamuu danda'u yoo jiraate. Galatoomi inni kun baay'ee barbaachisaadha. Maal godhamaa jira isa jedhu irratti akkuma addunyaanis dubbatee rifannee gaafa jalqaba namni ajjeefamee namni qabeenya isaarra buqqa'ee gaafa jedhamu nuyi warumti naannoo tokko walitti qabamnee qarshii kana buusnee erginaa jennee gaafa walitti qabnu qarshii nuti walitti qabne suni nama tokko iyyuu akka isheen gargaaruu hin dandeenye dafee nu gale maaliif qabeenyi isaanii hundumti guutumaa guutuutti barbadaa'ee waan jiruuf jechuudha. Kanarraa kan ka'e kana booddee uummata Oromoo fi kanuma nama ta'e nama gargaaruu barbaadu hundumaatti gadi baasneetu beeksisuun nurra jiraata kan jedhu irratti kan nuti hojjechuu jalqabne bal'inaan jechuudha. GoFundMe peejiin banamee jira. Akkaawuntii isaa qabna. Akkaawunticha asirratti poostii isinii goona. Dabalataan immoo yoo karaa kaashaappii fi zeelfaatiinis erguu dandeessu yoo ta'e bilbila keenyas akkasuma itti isinii dabalee poostii gochuu dandeenya. Akka irra guddeessan garuu namootuma naannoo kanaatii Wallagga Bahaas dabalatee Horroo Guduruu guutummaatti aanolee akka Habee Dongoroo, Aanaa Amuruu, Wallagga Bahaa keessaa immoo Giddaa Kiiramuu, Limmuu kana hundumaa walitti dabalannee hundi keenya utuu walitti dhufne immoo akka organizationii kanarra jabaataa utuu hundeessine immoo maal wayyasa jedhus immoo wal faana mari'achaa jirra. Deemsi keenya amma kan nuti irra jirru namoonni aanaatti wal hundeessanii achi immoo koreech keessaa filatanii nama achi keessaa filatame immoo walitti finnee bal'inaan irratti hojjechuu kan jedhudha. Kana dhiyootti miidiyaalee garaagaraa irratti dhageessu gama kamiiniyyuu yoo ta'e gargaaruu dandeessu taanaan
kan aanaa giddaatti argitanis yoo ta'e kan aadaa giddaattis kontribiutii godha. Kan aanaa muruus argitan yoo ta'e achittis nama naannoo keessa hin jiru nama dhimma kana quba qaburraatiin gara argametti nu darbadhaatii nu gargaara. Nutis wanti nuti fandii walitti qabnu aanaa tokkoof duwwaa miti kan gargaaru. Asiitii gargaarree yookaan immoo achiitii namni sanaa ol rakkateeru jira taanaan achuma ergines gargaaruun dirqama keenyadha jechuudha. Maaliif dhugumaan nama amuruuf nama jaartee adda baastee ilaaluu hin dandeessu. As sararameetu gamni tokko amuru gamni tokko jaarteedhama garuu maatimatu jira wal keessa. So aanaa tokko irrattis xiyyeeffachuu hin barbaannu akka walii galaattis immoo bal'isnee irratti hojjechaa jirra waan ta'eef Oromoon bu'aama dandeessanii nu gargaara faayinaanshalii jechuudha. Karaa biraatiin immoo amma inni guddaan kan uummanni Oromoo nu gochuu qabu yookaan immoo kan nuti gochuu qabnu eenyummaa keenyaaf dhaabannee eenyummaa keenyaaf falmuu eenyummaa keenyas immoo bira dabalee eenyummaa uummattoota cunqurfamoo hundumaaf dhaabachuu danda'utu nurra jiraata. Uummanni Oromoo baay'inaan miliyoona 50 miliyoona 60 kan ga'uu danda'udha. Biyyattii keessaati harki caalaan uummata Oromooti. Akkas taaneetu jirru garuu baay'ee gadi qabamnee baay'ee cunqurfamaa jirra. Kuni political strategy isaan itti fayyadamaa jiranidha. Har'a beela uummata irratti gadhiisanii namni beela'ee waa'ee mirgaa yaaduu hin danda'u. Maaliif sammuun dura waan nyaatu argachuutu irra jiraata. Achi booda bakka jireenyaa argachuutu irra jiraata waan kaan gaafachuuf jechuudha. So sana bira ga'uuf har'a nyaannee dhuguun nurra jiraata. Sana qarshiidhaan nu gargaaraatii haa nyaachisnu qotee bultoota keenya, haa nyaachisnu namoota keenya daa'imman keenya uffata taabinnu. Garuu inni guddaan the bigger picture kaayyoon keenya inni guddaan biyya walabummaa qabdu keessatti biyya nagaa qabdu keessatti nagaadhaan jiraannee qotee bultoonni keenyas jireenya isaanii nagaadhaan akka gaggeeffatan gochuudha. Isana kana gochuun immoo waan har'a qarshii darbannee dhiisnee biraatii deebinu miti. Yookaan immoo feesbuukii irratti poostii tokko poostii goonee waan biraatii deebinu miti. Hojii yeroo dheeraa kan fudhatudha. Iddoo tokko gaafa namni miidhamu inni kaanis karaa nageenyaan hiriira baane mormuutiin xalayaa koongireesota keenyatti seenatoroota keenyatti erguutiin keessumaa warri biyyoota alaa keessa jiru Yuuroop, Awustiraaliyaa keessa warri jiru, Yuunaayitid Isteet keessa warri jiru. Waan dhiibbaa gochuu dandeenya. Kanuma kan warri Tigraayis baay'een isaanii kan isaan gochaa turanii kan isaan irratti hojjetanii asiitti dhiibbaa gochuutiin at least tarkaanfiin tokko gara fuulduraatti akka fudhatamu taasisaniiru. Perfectionii waan ta'e eeguun nurra hin jiraatu. Waan hundumtu akka nuti barbaanne sanatti qindaa'u nurra hin jiraatu. Garuu bakka amma jirru kanarraatti gara fuulduraatti tarkaanfachuun nutti jiraata. Malee duuba deebi'uutti nurra hin jiraatu. Amma gara duubaatti deebinee jirra. Bara waggaa 100 dura gaafa dura Minilik dhufee Oromiyaa fudhachuuf ka'ee sana deemanii qotee bultoota ija qabdu ajjeesanii isa kan harka kutanii isa harma kutanii biyyatti harka jala gashatan sanatti kan nuti deemaa jiru. Waggaa 100 duuba deebi'aa jirra jechuudha. Addunyaan immoo nu gatee deemaa jira. So nuti immoo addunyaa qaqqabachuu fi isaan sana dhiisnee gara fuulduraatti tarkaanfii fudhachuutu nurra jiraata. Addunyaan gara gabatee tokkotti dhufaa jirti. Gara fuula tokkotti dhufneetu wal faana jiraannaadha kan addunyaatti deemaa jiru. Garuu warri ollaa keenyaa immoo isa waan sirriitti hubatan natti hin fakkaatu. Misunderstanding godhaniitu addunyaan gara tokkotti dhufaa jirti. Kanaafuu afaan kee dhiisitii kottu afaan kee fudhadhu. Aadaa kee dhiisitii kottu aadaa kee fudhadhu kan isaan jechaa jirani. Garuu addunyaan gara tokkotti kan dhufaa jirtu eenyummaa keetis akka qabdutti fidhadhuu kottu, afaan kees fidhadhuu kottu, aadaa kees fidhadhuu kottu, nyaata kees fidhadhuu kottu, anis kan koo fidhadhee dhufee asumatti wal faana qooddanna. Afaan kun dandeessu yoo ta'e Google Translatoriin jira. Yoo barbaadde immoo afaan koo baradhu, anis kan keenan baradha. Jedheeti kan walitti dhufaa jiru. Facebook ilaali. Facebookiin afaan tokko irratti hin xiyyeeffatu. Afaan barbaadde waan barbaadde poostii gochuu dandeessa. YouTube irratti abbaan barbaadde sirba poostii godha, abbaan barbaadde waaqeffannaaf sagada yookaan immoo faarfannaas poostii gochuu danda'a. Addunyaan gara sanatti kan deemaa jirtu. Malee gara itti namni inni tokko isa tokkoon irra aantummaa isaa agarsiifate isa tokkoon bitee gadi qabee jiraachuu miti. Hafeerani waggaa 100 dura hafe. Nutis immoo achi duuba deebi'uu hin dandeenye. Uummanni Oromoo uummata bilisummaa jaallatu, uummata nagaa jaallatu, uummata dimookiraasiif jalqaba kan ta'e, sirna dimookiraasii hundeessuu irratti warra jalqabaa kan ta'e keessaa tokkodha. Kanaaf isaan faana duuba deebi'uun nurra hin jiraatu. Gara fuulduraatti tarkaanfachuun nutti jiraata. Gara fuulduraatti tarkaanfachuun utuma isaan nu goototanii gochuu dandeenya. Tokkummaadhaan dhaabannee walii keenya wal dhaggeeffannee gaggeessitoota keenya duukaa buunee lakki jennee bakka keenya dhaabannee lollee ofirraatti ittisuu ni danda'ama. Dirqama qawwee qabannee laga keessa seenuu nu barbaachisu. Hundumti keenya qooda mataa keenyaa qabna jechuu barbaadani. Kanaafuu nu gargaara. Sagalee uummata keenyaa nu dhageessisa. Sagalee saba keenya bakka bu'aatii dubbadha. Qotee bulaan miidhamaa jira. Eessayyuu haa jiraatu dhaabannee dubbachuutu nurra jiraata. Mootummoota naannoo keessa jiran qaamolee mootummaa naannoo keessa jiran illee akkasuma dhiibbaa godhaatii nu cinaa dhaabadhaa jechuun barbaada. Galatoomii addeeteen ishee obbo Addunyaa isinis galatoomaa yeroo ammaa kana hawaasa Oromoo keessatti waan aadaa gadhee tokkotu jira.
keessattuu namoonni gargaarsa akkanaa hojjetan yeroo dhiyoos garuu jijjiiramni mul'ataa jira waan hawaasarraa guurame hagana isinirraa guurree wanni irratti oole kanaa waan jedhu jechuudha aadaan akkasii sunni jajjabaachuu qaba isinis booda deebineetiin kan wal arginu ta'aatiin gabaasaaf waliin jechuudha maaliif hawaasa kana keessatti iftoomina bal'isaatiin yookiin guddisaatiin deemuu qabna namni waan argate dhosse waan hanqatu argachuu waan hin danda'iniif aadaan sun jabaachuu qaba dhaamsa jedhu isiniifis kennuu barbaada dhaamsa xumuraa yoon qabaatiin sagantaa keenya sumaan haa goolabnu. Fayyaa carraa kana waan nu kennitaniif carraa guddaadha. Akkuma Teenesh jettee uummata keenyaaf sagalee haa taanu ni jedhu jala muramuu qaba. Keessattuu immoo yeroo ammaa kana uummanni Oromoo gaaffiin uummata Oromoo gaaffii mirgaayyuu miti gaaffii sarvaayivaaliiti. Gaaffii lafa isaarra lubbuudhaan jiraachuuti. Iddoo kamittuu Harargee dhaqii, Baalee dhaqii, Arsii dhaqii, Walloo deemii, Wallagga deemii, Shawaa Giddu Galeessa deemii, Gujii Boorana deemii. Iddoo hundumaatti gaaffiin Oromoo dhiibamee gaaffii sarvaayivaalii ta'e. Oromoon kana barbaadee miti. Diinota isaatu Oromoo irratti ka'ee moggaatti isa baasee rakkoo akkasii keessa sagalchee jira. Yeroo rakkoo akkasii kana immoo taa'ee ilaaluu hin qabu. Rakkoon kun rakkoo abaluutii, rakkoo warra gama sanaatii, rakkoo warra gama kanaatiif jedhee walirratti dhiisuu hin qabu. Tokkummaadhaan ka'ee underlined ta'uu qabu, waan jala muramuu qabu. Tokkummaa akkuma weellisaa beekamaan dhiyoo kana nu biraa deeme weellisaan keenya gootichi nu hogoobanaan yeroo weellisuu tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa jedhee akkuma weellise har'as tokkummaan Oromoo kan jala muramuu qabu kan irratti xiyyeeffatamuu qabu gaaffiin keenya gaaffii sarvaayivaalii ta'eera. Yoo wal duukaa kaanee wal wajjin dhaabbannee falmine malee bara kana darbuu hin dandeenyu. Diinonni keenya nurratti wal ijaaranii bobba'aa jiru. Isa kana Oromoon yeroo tokkoof illee sakandii tokkoof illee dagachuu hin qabu jechuun barbaada. Galatoomaa. Galatoomaa obbo Addunyaa akkasumas addee Teenesh gara sagantaa suna guyyaa Oromiyaa 11 irratti argamu keessaniif maqaa daawwattoota kiyyaatiin isin galatoomfachuu barbaada. Hedduu ulfaadha. Galatoomaa isinillee nu affeeruu keessaniif. Egaan kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 sagantaan suna guyyaa keenyaadhaa kana fakkaata ture. Namoonni gargaarsa garaagaraa godhuu barbaadan karaa toora feesbuukiitiin yookiin akkasumas bilbilaanis argachuu dandeettanii gara weebsaayitii isaaniitiinis deemtanii sagantaa GoFundMe kanarratti hirmaachuudhaan hawaasa Oromoo miidhamaa jiru haa gargaaruun dhaamsa keenya har'aati. Sona guyyaa biraatiin hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf jiraadha. Deebitee gara mana barumsaatti qaamaan adeemuuf abdiin eeggataa jirta. Sababa kophaa baasuutiin ispoortiiwwan hin qabdu yookiin sochiiwwan kan biroon dhaabateera. Maatii fi hiriyoota wajjin yeroo dabarsuu ni dandeessa. Talaalliiwwan COVID-19 karaa gara wantoota kanneen hundaatti deebi'uuf gargaaruudha. Talaallii fudhachuun dura dargaggoonni yookiin maatiin isaanii gaaffii gaafachuun beekamaadha. Yoo gaaffii qabaatte dooktarii gaafadhu. Dhugaan ammeen jiru kunooti. Talaalliiwwan COVID-19 naga qabeessa. Akkuma gaheessotaaf qoratame dargaggootaafis qoratameera. Kanaafuu akka hojjetanii fi nagaa akka qaban beekna. Talaalliin COVID-19 tola. Akkasumas waraqaa eenyummaa agarsiisuun hin barbaachisu. Talaalliiwwan COVID-19 nama hin maseensu. Lilmee dirachuu yookiin waraannachuun namni kamiyyuu hin jaallatu. Garuu qaama keessan of gadhiisuuf kan isin gargaaru wanti gochuu dandeessan jira. Dhaga'ootiin yookiin heedfoon godhachuun muuziqaa jaallattu dhagahi. Suuta guddisii hafuura fudhadhu. Nama si gargaaru ija keessa ilaali. Waan kutaa keessa jiru irratti xiyyeeffadhu. Waan akka maxxansaa xiqqoo beeksisa dubbisuu yaali. Yaada kee waan biraarra kaa'i. Abguddoo miila kee urgufuu yaali. Erga talaallii fudhatteen booda guyyaa tokkoof yookiin akkasiif tarii miira gaarii hin qabaattu ta'a. Garuu inni yeroo baay'ee salphaadha. Akkasumas mana barumsaa fi sochiiwwan kaan irraa hafuurra ni wayya. Kunis yoo COVID-19 qabamteef guyyootaaf yookiin torbanootaaf dhukkubsattee yookiin yoo COVID-19 saaxilamtee waan adda of baasuun
si barbaachisuuf mana turuu dandeessa. Yaadadhu, yoo umrii 18 gadi taate talaallii fudhachuuf hayyamni maatii yookiin guddisee barbaachisaadha. Maatiin yookiin guddiseen si wajjin deemuu yoo hin dandeenye gara kiliinikaa bilbilii waa'ee adeemsa hayyamuu isaanii gaafadhu. Talaalliin COVID-19 iddoowwan itti argaman baay'eetu jiru. Talaalliiwwan COVID-19 hundinuu namoota umrii 18 gadi ta'aniif hin argaman. Kanaafuu iddoo ati deemuu barbaaddetti talaallii ati fudhachuu dandeessu qabaachuu isaanii mirkaneessi. www.vaccines.gov irratti iddoowwan sitti dhiyoo ta'e barbaaduu fi talaalliiwwan gosa isaanii tarreessuun ilaaluu ni dandeessa.